harka fuuni hordoftoota miidiyaa OMS oduu har'aaf qopheeffanne isin dhageessifnaa oduu waliin ansen isaa morkamaatee amma hangafoota oduutti isin dabarsaa hanga dhuma oduu keenyaatti waliin turan affeerraa keenya. Baankiin Oromiyaa hojiilee baankii idil-addunyaa sharafa alaa doolaara miiliyoon 279 argachuusaa ibse. Yaa'in abbootii aksiyoonaa 13ffaa fi walga'iin waliigalaa ariifachiisaa baankii Oromiyaa gaggeeffamaa jiraachuun himameera. Albuudaa fi qabeenya uumamaa biroo sirnaan itti fayyadamnee biyyattii misoomsuu qabna jedhan itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii nama ogummaa cimaa dhiyeenya kana dhabne Dooktora Kabaja Artist Alii Birraaf sagantaa yaadannoo adeemsifameera. Kaayyoon Kooriyaa Kaabaa niwukileera addunyaa irratti humna guddaa qabu qabaachuudha. Kim Jong Untu ibse. Pirezidaantiin Ekwaatooriyaal Giinii waggoota 43 kan turan Teodoroo Obiang marsaa jahaffaaf injifataniiru. Baankiin Oromiyaa bara 2014tti hojiilee baankii idil-addunyaan sharafa alaa doolaara miiliyoona 279.4 argachuu beeksise. Kunis yeroo wal fakkaataa bara darbeetiin yoo wal bira qabamu 55% guddina agarsiisuu isaattu ibsame. Yaa'in abbootii aksiyoonaa 13ffaa fi walga'iin waliigala ariifachiisaa baankii Oromiyaa gaggeeffamaa jiraachuun beekameera. Yaa'icha irratti akka ibsametti baankichi gibira bara 2014tiin dura mallaqa biiliyoona 1.52 bu'aa argachuu isaa beeksiseera. Galii aksiyoona birrii 300 fi birrii 307 ta'uu fi bu'aa argame kan bara darbee bara baajetichaatti yoo wal bira qabamu 13.7 guddina galmeessuu isaattu ibsame. Walitti qabaan boordii daayirektoroota baankii Oromiyaa obbo Gammachuu Waaqjiraa akka ibsanitti waliigalaan baankichi galii birrii biiliyoona 52 galmeessuu isaa eeraniiru. Kunis bara waliin yoo wal bira qabamu caalmaa 24.8 akka qabu eerameera. Dabalataanis dameen baankichaa lakkoofsaan 400 ga'uu isaattu ibsame. Albuudaa fi qabeenya uumamaa biroo sirnaan itti fayyadamnee biyyattiin misoomsuu qabna jedhan itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Albuuda naannoo Oromiyaa karaa seeraan alaatiin biyyaa ba'u ittisuu keessatti qoonni waldaalee oomishtoota albuuda sookoo fi hawaasa naannichaa olaanaadha jedhame. Mariin alseerummaa albuuda hir'isuu qabeenya gama kanaan argamu hojiin misooma biyyaatiif oolchuu irratti xiyyeeffatee waldaalee albuudaa oomishanii fi abbootii qabeenyaa hojii kan irratti bobba'an hooggantoota godinaalee Gujii lamaanii fi godina Booranaa hirmaachise magaala Shaashamanneetti taa'amaa ture har'a xumurameera. Albuuda naannoo Oromiyaa karaa seeraan alaatiin biyyaa ba'u ittisuu keessatti qoonni waldaaleen oomishtoota albuudaa sookoo fi kanneen biroo olaanaadha jedhan pirezidaantiin itti aanaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Teekinooloojiin deeggaramanii maashinoota garaagaraa galchuun oomisha albuudaa fooyyessuuf kan hojjetan ta'uus itti dabalanii eeraniiru. Faddaaltotaa fi caasaalee mootummaa albuudni seeraan galee misooma biyyaatiif akka hin oolle hojjetanii fi kanneen haala mijeessan irratti tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uus eeraniiru. Oomishtoonni waldaalee fi dhiyeessitoonni albuudaa sookoon gara baankiitti dhufu akka qabuu fi cimanii hojjechuun kan isaanirraa eegamu ta'uus ibsaniiru. Qabeenya albuudaa irraa argamu diinatti kennanii meeshaa waraanaa akka bitamu taasisuun diigumsa biyyaa kan fidu ta'uus yaadachisaniiru. Pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluun kan kana himan wayitamaariin sirna albuudaa baasuu fi seeraan dhiyeessoo waldaalee oomishtoota albuudaa fi dhiyeessitoota waliin adeemsifame ta'uun beekameera. Rakkoo nageenyaa jiraachuu isaatiin albuuda akkaataa barbaadanii dhiyeessuu akka hin jirre oomishtoonni albuudaa himaniiru. Albuuda sirnaan ammayyaa'e akka baafamuu fi mootummaan deeggarsa teekinooloojii taasisuu fi akka qabus dhiyeessitoonni albuudaa gaafataniiru. Albuuda bahee hojii yaadamee fi malu irra akka ooluuf deeggarsi waaraan mootummaa kan fedhan ta'us ibsaniiru. Naannoon Oromiyaa qabeenya albuudaa garaagaraatiin kan badhaate taatullee sirni albuudni ittiin bahuu fi gabaaf dhiyaatu ji'oottan 8 darbaniif hanqina kan qabuu fi hanqina sana furuuf ammoo hojjetaa jiraachuu hoogganaan abbaa taayitaa misooma albuuda biiroo naannoo Oromiyaa obbo Tasfaayee Girmaa himaniiru. Dhiyeessitoonni albuudaa dhoksuu rakkoo caasaa sadarkaa jiruu fi rakkoon nageenyaa ijoo ta'uus hooggantichi eeraniiru. Alseerummaan gama albuudaatiin jiru hir'isuuf hubannoo hawaasaa kennuuf kan hojjetan ta'uus ibsaniiru. Naannichatti albuudni warqee seeraan ala naanneeffamaa ture kiloogiraama 89 ol baankitti galuun maricha irratti himamee ture. Godinaalee Gujii lamaanii fi godina Booranaa qindoomuun rakkoo nageenyaa fi misooma albuudaa sirna qabsiisuuf qindoominaan hojjechuu akka qaban dhaamamee jira. Nama ogummaa cimaa dhiyeenya kana dhabne Dooktora Kabaja Artist Alii Birraaf sagantaan yaadannoo adeemsifameera. Aliin aartistii nagahaa jaalala waliin jireenya jaalala biyyaa haqaa fi walqixxummaa kan lallabe sagalee bilisummaa ta'ee kan darbedha. Hojiileen hojjete bara baratti kan darbu dhaloota kanaafis fakkeenya kan ta'u odaa ogummaati. Abbaan oolmaa biyyaa kun kan ittiin yaadatamuu fi gootonni hedduun kan itti oomishaman mana barumsaa kan ittiin moggaafamu ta'uus dabalataan bulchiinsi magaalittii aadde Adaanech Abeebee ibsuun magaalaa guddittii kanatti adda babayii maqaa aartistii kanaan moggaafamu qopheessuu irrattis kan argaman ta'uu eeraniiru.
Kaayyoon Kooriyaa Kaabaa niwukileera addunyaa irratti humna guddaa qabu qabaachuudha. Kim Jong Untu gabaase. Kim Jong Un Hawasong 17 misaa'ila baalistikii ardiilee gidduutti United States rukutuu danda'u ta'uu beeksisaniiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un galmi guddaan biyya isaanii humna niwukileera addunyaa irratti humna guddaa qabu qabaachuu akka ta'e ibsaniiru. Kooriyaan Kaabaa saayintistootaa fi loltoota yaalii misaa'ila baalistikii ardiilee gidduutti Hawasong 17 irratti hirmaataniif beekamtii fi guddina sadarkaa kennuu ishee dhaabbanni oduu giddugaleessa Kooriyaa gabaaseera. Misaa'ila Kooriyaa Kaabaa Hawasong 17 maqaa bineensicha jedhamuun moggaafameera. Kim Jong Un yeroo wal fakkaatutti haasaa taasisanii Kooriyaan Kaabaa kabajaa fi abbaa biyyummaa biyyaatiif uummata ishee eeguuf humna niwukileeraa ijaaraa jirti jedhan. Kooriyaan Kaabaa kaayyoon dhumaa humna tarsiimoo addunyaa humna guddaa qabu ijaaruudha kan jedhan Kim Jong Un humna guutuu jaarraa kana keessatti kanaan dura hin argamne ta'as jedhaniiru. Kim Jong itti dabaluudhaan misaa'ila baalistikii ardiilee gidduu Hawasong 17 jedhamu meeshaalee tarsiimoo addunyaa irratti humna guddaa qabu ta'uu ibsuun ardii Ameerikaa rukutuuf dandeettii olaanaa akka qabus addeessaniiru. Yaaliin misaa'ila baalistikii ardiilee gidduu Hawasong 17 milkaa'inaan taasifameera. Kooriyaan Kaabaa humna waraanaa cimaa addunyaa kan agarsiisu ta'us ibsaniiru. Torbaan darbe Kooriyaan Kaabaa misaa'ila baalistikii ardiilee gidduu Hawasong 17 yaaltee turte yoo ta'u, misaa'ila baalistikii Ameerikaa gahuu danda'u gara Jaapaanitti furguggisuun isiillee kan yaadatamudha. Pyongyang misaa'ila baalistikii Ameerikaa gara Jaapaanitti geessu kan fageenya kiiloomeetira 1000 irratti balaa geessisuu danda'u furguggifteerti. Kunis mana maree nageenya dhaabbata mootummaa gamtoomanii fi Ameerikaa irraa balaaleffannaa cimaa akka argatan taasiseera. Pirezidaantiin Ikwaatooriyaal Giinii waggoota 43 kan turan Teodoroo Obiang marsaa jahaffaas injifataniiru. Bu'aan kun bulchiinsa ganna 80 Obiang waggoota 43 dheeresse bulchaa addunyaa yeroo dheeraaf tajaajilaa ture ta'uun isaa ibsameera. Pirezidaantiin Ikwaatooriyaal Giinii Teodoroo Obiang Nguwaam filannoo torban tokko dura gaggeeffameen sagalee dhibbeentaa 95 ol argachuun injifachuun isaanii ibsameera. Ilmi isaanii itti aanaan pirezidaantii Teodoroo Nguwaam Obiang Meng fuula Tiwiitara isaanii irratti paartiin isaanii teessoo seenetiif paarlaamaa hunda akka injifates beeksisaniiru. Reuters pirezidaantichi irra deebiin filatamuu fi dhiisuu isaanii hatattamaan mirkaneessuu akka hin dandeenye ibseera. Bu'aan kun manguddoo ganna 80 Obiang marsaa jahaffaa aangoo isaanii mirkaneessuuf kan dandeessise yoo ta'u, bara hojii isaanii waggaa 43 dheeressuuf bulchaa addunyaa yeroo dheeraa tajaajilaa turan ta'uun ejjennoo isaanii akka cimsan taasiseera jedhameera. Ittaanaan pirezidaantii Tiwiitara isaanii irratti akkas jechuun barreessaniiru. Bu'aan mirkanaa'e amma sirrii ta'uu keenya mirkaneessee jira. Dhaabbata siyaasa guddaa taanee itti fufna jedhan. Paartiin biyyaa bulchaa jiru paartiin Dimookiraatawaa fi gamtaa Ikwaatooriyaal Giinii walumaa galatti teessoo 55 mana maree gadi mana maree bakka bu'oota uummataa jedhamuun beekamu keessa teessoo 100 argateera. Pirezidaantichi amma teessoo seenetii 15 hafan muuduu akka danda'an ilmi isaanii fi ittaanaan isaanii himaniiru. Biyya Afrikaa dhiyaa uummata miiliyoona 1.5 qabdu kan bara 1968 Speen irraa walabummaa argattee booda hooggantoota lamaan qofa argiteetti. Pirezidaantii Obiang bara 1979 aangoo qabatanii adeeraa isaanii erga kuffisanii waggoota 14 beekameera. Obiang yeroo hunda sagalee dhibbeentaa 90 ol argachuun filannoo ni injifata. Haa ta'u malee taajjabtoota idil addunyaa biratti fudhatama kan argate yeroo muraasa qofaaf akka ta'e ni himama. Qeeqxoonni akka jedhanitti Obiang filannoo kana sobaan biyyattii hiyyummaa keessaa baasuu dhabuun isaa qabeenya dhuunfaa walitti qabuu malee homaa miti. Aktiivistoonni mormii ukkaamsuu fi mormitoota irratti tarkaanfii fudhachuus himatu. Leelliftoonni mormiin irra caalaa biyyattii keessatti dhorkaadha jedhan miidiyaaleen akka malee to'atamuu mormitoonni siyaasaa mana hidhaatti guuramanii dararamaa akka jiran himaniiru. Pirezidaantichi namoota isa bakka bu'an keessaa tokko ta'a jedhamee kan eegamu yoo ta'u, bara 2020tti mana murtii Faransaaytti malaammaltummaan yakkamaa ta'uun isaa ni yaadatama. Abbaa fi ilmi waan hamaa hin hojjenne jechuun himannaa kanas haaluun eerameera. Egaa kabajamtoota jaallattoota miidiyaa OMS oduulee guyyaa biyya keessaa fi alaa har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurame. Turtiin waliin taasiftaniif galata dachaa nu biraa qabaachuu keessan ibsaa. Oduu fi odeeffannoo wayitaawaa argachuuf like, comment, share akkasumas mallattoo bilbilaa sana gadi tuquun qillisiisuu hin dagatinaan dhaamsa keenya horaa bulaa.